Jaalmarroo miidiyaa irratti oduun deddeemu jira. Jaalmarroon du'eera jedhanii hedduu ololuu amajjii tokko yeroo guyyaa gooticha waraana bilisummaa Oromoo kabajan viidiyoon agarsiisu eegga faca'ee boodallee sobadhaa isa fakkeessan malee jaalmarroo miti jaalmarroon du'eera jedhanii haasa'u. Egaa kunillee waan hedduu irraa haasuuf nullee ta'uu baatu garuu maalidha ololli hamma kana ga'u sobni hamma kana ga'u akeekni isaa maalidha jettanii yaadu? Kata waruma pobutu beka ammo ani lubbu kaba inum jira dubbachuu jira kuno way ekeraatiyya sintaani anuma ammo waruma ololu kanaaf dhiirneetu garuma hojii fi gaaffii biraayo qabaatte sanuma fufne wayyana fakkaata kabiraa jechuu danda'u hin qabu lubbuun jiraayyee dhiiga adana caala. Hayyee baga jiraatanii mee yeroo ammaa kana wanni waraana bilisummaa Oromoo keessatti deemaa jiru haala nama abdachiisuuf nama gammachiisudha. Waraanni bilisummaa Oromoo maalirra jira? Hamilee akkamii qaba? Guyyaa gooticha waraana bilisummaa Oromoo akkasumas eebba ilaalchisees ta'ee karoorri bara haaraa fi hamilee akkamiidhaan socho'aa jira waraanni bilisummaa Oromoo? Ayyee fayyaa ta'ee amajjii tokko bara 2021 waraana guutuu waliin illee ta'uu baatu waraanni zoonii irra jiru hundillee haalli mijatee fi bakka tokkotti walitti dhufee guyyaa waraana bilisummaa Oromoo bara jijjiirraa 2020 irraa gara 21tti ce'amee akkasumas ammoo waraana kaadhimamtoota leenjii irra turanii guyyaa itti gara waraana bilisummaa Oromootti dabalamanii kanneen sadanii ayyaaneffachuu sanarratti hundi iddoo tokkotti illee argamuu baate hangi walitti dhiyeenya irra jiru bakka tokkotti dhufee amajjii tokko waliin ayyaaneffatee walii kabajee dabreeraa haalli waraanni bilisummaa Oromoo keessa jiru suni firaafisi diinaafisi dhokataa miti iccitis miti kan mul'atu. Waraanni bilisummaa Oromoo sochiirra jira bilisummaa saba Oromoo fi walabummaa Oromiyaa fi dhiigaa fi lafee lubbuu gabbaraadha jira hojiinsaa kan mul'atu karoorri inni ati jette karoorri waraana bilisummaa Oromoo qaamuma waraana bilisummaa Oromoo gaggeessuu fi waraanni bilisummaa Oromoo dirqama ofii itti kenname fi karoora isaaf kenname hojiitti hiikuu isumatu beekaa. Kanaan ala garuu hamilee isaa akkasumas murannoo fi kutannoo isaa ejjennoo fi cichoomina waraana bilisummaa Oromoo fira caalaa diinniyyuu ka beeku suni hadiida jiru aduun qaqqaammatte ifatti mul'atu. Egaa kanarraa ka hafe waan biraa waan addaa akkasii lollaa akkasitti hamilee akkasii qabnaa jennee of ibsuu wanni barbaachisu jira jedhee hin yaadu akkasii jirra waraanni bilisummaa Oromoo sochii akkasiitti gaggeessuutti jira. Ayyee gaariidha gahaadha kuniyyuu mee amma immoo gara komii waraana bilisummaa Oromoo irratti deemu waan keessa jiru irratti deebina keessattuu ala kanatti. Wabooni jaarmiyaa abaa'oo diigee waboon abaa'oof abboomamuu didee olola jedhutu deema keessaanii waboon erga jaarmiyaa abaa'oo diigee abaa'oo miti jaarmiyaa maal qabaree waboon yoo abaa'oo diigee mee isa kanarratti maal jedhu? Waraanni bilisummaa Oromoo jaarmiyaa diigee kan jedhu kanarraa Ada deebituu baatee uummatni Oromoo dubbate irra wayya ture. Erga gaaffii gootenaaf kaasee garuu deebituun qabaa. Deebii kanammoo isa xumuraa fi
malaatee miidhagsee deebisee bira darbuun barbaada. Wanni kana jedhee fi waan baanne hedduutu jira. Qabsoo Oromoof jecha, itti saba Oromoof jecha, itti hidhaabichaa jecha wanni baatan hedduutu jira. Amma garuu burjaajiidha ta'ee sabni waan deebii argachuu qabu gaaffii amma akkasii ka'u kanaa fi waan qulqulleeffachuu qabu jira. Sana gadi baasee qulqulleessine murtii sabaaf kaa'uun dirqama ta'e waan ta'eef burjaajiin akkasii ammoo yeroo ati humna taatu, yeroo waa hunda injifattu, yeroo qaawuu kee duuduu ba'aan kee karaa firaasaa ta'u karaa diinaatti kennan sirraa salphatuu fi yeroo rakkoof turamu dhiina hedduu horatta ololli sabuurraan fi bobaa kee jalaati ta'a. Kanaaf ololli akkasii ammoo uummata qulqulluu qabsoo bilisummaa Oromoo kanaaf wareegama qaqqaalii kafalaa ture fiichis kaffalu haala burjaa jetta waan ta'eef deebii qajeelaa argatuudha qaba. Achi booddees murtiin kan uummata Oromooti. Maaliifin kana kaasee jaarmiyaan kuni mee ilaaletti bara addi bilisummaa Oromoo, addi bilisa baasaa Tigraay, akkasumas kan warra Eertiraa, akkasumas warri Sudaan kibbaallee, warri Ogaadeeniyaa, biyyoonni hedduun saboonni hedduun biyya isaaniif lolan yeroo lolarra turanii bara mootummaa ce'umsaa osoo hin seeniin 1991 dura hooggansi addi bilisummaa Oromoo hedduun isaan carraa biyya alaa jiraachuuti qaba ture. Olola miti kuni, soba miti kuni, waan keessa jiruuf waan beeknu waan hin dhokanne. Maddi itti rakkoo kanaa ala bahee dubbatamuu qaba. Ajjeefamuun jaalbaaroo tumsaa osoo itti ta'ee irra dibamee hin hafne ta'ee abaa'u keessatti fottoqiinsi yeroo irraa yerootti hin mudanne ture. Wanni akkasii seenaa ol keenya jechaa dhaloonni garuu dogoggora sanarraa akka hin baranne dhufaafamuun kun madaarratti madaa godaannisa irratti godaannisa dabale waan ta'eef yeroo akkanaa kana burjaajiin akkasii dhufu seenaa ol keenyaan bira darbamuu qabu qullaa'uu qaba. Kanaaf hin kana kaasu. Maal jechuuti yeroo sana hooggansi irraa hedduu alaa qabaachuu waan ofiirraa fagaatee Awurooppaa Ameerikaa jiraachuuti qaba ture. Hooggansi kun haala kanaan biyya alaa keessa sarraa qabaatee jiraatu waraana isaarraa fagoo gurguddaa onnee waraana bilisummaa Oromoo irraa fagoo jiru kun haala kana keessa naanna'ee waan hojjetaa ture irraa addi bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo isa jala jiru sabni Oromoo inni qabsaa'uu fi maaliif akka lolatu addunyaa kan isheen beektu baay'ee xiqqaatu fi carraa biyyoota alatti jiraatan kanatti carraa ofiisi yookaan waajjiroota adda addaa dhimma kana itti himatan Oromoon maaliif qawwee kaasuu jedhan itti himatan bira jiraatanii garuu inni isaanii osoo dhagahanii hoogganoonni warra akka Eertiraa fi warra akka Tigraay fa'aa kuni gammoojjii biyya isaanii keessa ta'aniitu waraana isaanii gubbaa onnee isaatti dhiyaatanii rakkoo isaa fi gammachuu isaa waliin qooddatanii biratti yeroo gabaabaatti rakkoo turuuf murtii iddoo kennan ta'anii garuu fageenya akkasiirraa warra alaatti maaliif akka biyyi isaanii lolaa jirtuufi maaliif akka qawwee kaasanii nama ajjeesan baay'ee sadarkaa isaanii walitti hubachiifatanii turan. Haalli wal caaluu laati. Inni kun balbala waajjira sanaa taa'ee ittiin himannee warri kun waajjira sanarraa kiiloomeetira 1000 fagoo ta'anii rakkoo isaanii addunyaan beeku. Gaafa biyyatti galamuu dhufuu fi gara mootummaa ce'umsaatti seenamuu dhufu warri gammoojjii biyya isaa keessa taa'e waraana isaa waliin meeshaa gurguddaa hidhatee biyyatti seeni. Meeshaa gurguddaa hidhatee biyyatti seeni waraana isaa waliin miila qullaa seeni. Warri keenya waraanni isaa qawwee har'a nuti baanu qawwee akkuma har'aa nuti baanu baata gaafati qawwee ofitti hirkannoo sabni Oromoo kanuu bara kana gammachiinsi guddaan hin jirre Oromoon akka Oromootti ofii waamne keessatti qawwee maatiin xiqqoo wal qubannaa
oksa itti gola keessatti gola biraa ijaarratee wal ijaareenii qawwee bitamteefi dhiigaan kan hiikkateeni saadaan biyya ta'e. Haala akkasiitiin hoogganni fi miseensi waraanaa quba wal hin qabne mootummaa ce'umsaatti seenan. Haala hedduu fi nama suukkanneessaa ta'een immoo hooggansi isaa irra guddaan irraa wareegameera. Hooggansi hafee hooggana baqataa fi hooggana rukuttaa oolmee waraana taasisee dhiyeessee ture. Inni kun dhaqee yeroo darbutti tokko warri kun Eertiraan biyya argatte beektaa. Tigraay reeffa Itoophiyaa bulchuuti argatte beektaa. Addi bilisummaa Oromoo sabni isaa maaliif akka lolullee addunyaan hin beeknee fi akkasumas sabni guddaan hamma sana ta'u Itoophiyaan biyya fayyaa ishii guutuu ishii Oromoo illee ta'e suni reeffa biyya addunyaa kanaallee argatte humna waraanni sun qabullee ittiin fayyadamne hoogganni isaa waraana sanillee akkuma hiikkattiifi gateeffate. Haala akkasiitu ture. Haalli akkasii sun deebi'ee waggaa 20 hedduu gaafate. Waggaa 20 hedduu gaafate keessatti waraanni addi bilisummaa Oromoo ijaare waraanni bilisummaa Oromoo wareegama qaqqaalii gammoojjii Oromiyaa fi biyyoota ollaa adda addaa keessatti kafale malee Oromiyaa kun kan baatu ta'uu sarara hin ture hoogganni isaa amma tooluu hin ture. Orola waraanni suni jiraatee hojii ta'e akka cabsee diinagdee Oromiyaa kun hin baasne ittiin hojjette. Tapi immoo lafarraa qabamee Oromoon akka fala biraa hin kaawwannetti hin balleessine gidduu sanatti waraana jalaa taasifamee kaa'amaa ture jechuudha. Haqa jirtu dubbatamee diniini Oromoo falatti kaachuu qaba. Abbaa baasutti ilaallachuu qaba. Kanaaf malaatutti dirqama kannatti ta'e. Haala akkasii kana keessattidha. Adeemsa yeroo dheeraa booddee warri ayyaanyaallessummaa tokko hin qabnee fi lubbuu ofii hin mararfanne Oromoo fi lafee kenne dhiiga kenne lubbuu kenne dhaloota inni biqilchetu ture dhaloota inni alchetu ture dhaloonni gubee suni dhaloonni qeerroo fi qarree warri kun itti wareegame carraa deebitee addi bilisummaa Oromoo akka hafuura wayiitti Oromiyaa keessatti mul'atu qalee jechuudha. Wareegamna Oromoo ni komiitii kimamee tajaajilanii addi bilisummaa Oromoo jireenya eegale. Haalli kun dhagee mootummaa Tigraay irraa ibsuutti deeme. Bifa kanaan waraanni bilisummaa Oromoo ani dirree lixaa yeroo guddaatti akka waraana ijaaruuf nan gadhiisne anaan. Kanaafuu namni xiqqoo kee mana barnootaa dhagee akka yaadduutti ilaalama hooggansa ABO biratti. Akka yaadduutti ilaalamurraa kan ka'e naannoo hedduu irratti wareegama hedduu kaffalu sadarkaa dirreetti illee to'atamuu irratti kun itti miti waan fokkataas miti ifa dhiida jiru. Wanni to'annaa kana fide immoo Oromoo hanga yoomiitti sababa adda bilisummaa Oromoo fakkii addi bilisummaa Oromoo sababa Oromoo faduudha qaba malee kan jedhu kanarratti waldhabdeetu ture jechuudha. Waldhabdeen akkasii osuma taa'uu fi har'aan 2008 gara diiguunsa kabaal gachuu baatu gadiitti geessu dalage. Achirraanis nama taasisuu dhufee jechuudha. Achiin duuba immoo bahee kana booddee akkan gara biyya ollaatti yookaan gara biyya biraatti baqattummaa gaafuu naan geeffamaa ture. Adda naqsitan. Yeroo nama geessani gara dirreen akkan deemne. Kanaafuu hin danda'u iddoo barbaade haadha kootiin bahee jechuudha. Ani garuu onnee kiyya keessatti wanni ani beekuuf wanni ani kutaammattee qabsoo bilisummaa Oromoo irra eeggate biyya alaa bahee jireenya konfattuu hin barbaadu suni kakuu kiyya kakuu sanaan immoo Oromoo ni wareegama. Akka ni wareegamu immoo Oromoo waan na beekeeni waan qabsaa hadduu koo hubatee osoo hin taane toluman du'aati. Maaliif saaba hin beekne wallaalummaan har'aa barachuu qabuurraa fi mataa isaa irratti oduu ijaarratti gaaffii gaafachuu dhadhaa siyaasaa sana keessaa dadhabachuu qaba hin dandeenyeeti kan qabsaa'ammatee saba of beeku saba barate saba mirga ofii gaafatu saba dirqamaa mirga isaa beeku saba waan isa nyaatu isa baasu beeku sanaaf isa qabsoo gaggeessan kanaaf Oromoo tolma duudha kanan jedhu. Haala akkasiin dirree lixaa dhufuu keessatti ji'a 3 fi bultii 21 Sudaaniin qaxxaamuree deemee dirree lixaa seene. Gaafa seene akka duwwaan seene gaafa seene erga jaan laggataa wajii wareegamee
maka waraana bilisummaa Oromoo zoonii dhiyaatti namni tokko hin turre. Haala kanaan dirree seenee dirree duwwaa sana taakuu fi osoo badanni tokkollee ittiin bahin qawwee manfaanni kan akkatti dhalametu jira. Kanas seenaa hin har'a dubbatamu. Kan dubbatamu qabu wanna nama guddaa jechu malee akkaataatti qabuutu argame miti. Akkasiin jalqabe. Haala kanaan lullee ifalle dhiiga fincaan booyyuu akka inni gaaffii nurraa gaafate fincaan booyyuu tolchulee bifa kanaan karaa nagaa gallaa dhalate. Osoo mootummaa dhukaasan dhaabii dhukaasa dhaabaa nuyi jennaan abidan jaarmiyaa dhiibuu kan jedhu kana ilaalu gaari. Ajajaan lafa qabattee jirtu fi humna taatee jirtu irratti illee dhukaasa dhaabisee itti kuma fudhachuu caalaa ajaja fudhachuu diintu addunyaa kanaaf. Ajaja sana fudhannee dhukaasa dhaabuu. Dhukaasa dhaabuu sana keessa mootummaan lafa irraa nuwwichisuu fi lola itti fufuu ture. Ajaja waan inni sana qabamnee ta'aa ture. Haala akkasii keessatti immoo inni itti aanu biyyatti galuu irraa dhufe. Biyyatti galamuun dura waa'ee dhimma waraana bilisummaa Oromoo fixachuun dirqama dhiiban. Mootummaan kuni gaaffii kachiisuuf kaleessaafi dhaabni kun adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa tokkicha kanaan kan hiikkate dhaabota kaleessaa kana. Mootummaan tokko dhaaba tokko dhalamee kachiisuun baay'eeffama. Jarri kun immoo amanamuu hin danda'an. Oromoon bara hedduu ciminameera amantaa namarra kaa'achuu fi kan jedhuuni waraanni bilisummaa booddee rakkoo ta'a. Isa qabsaa'onni keenya kuni qabsoo Oromoo boofaaf hedduu leekkee harkisan hiikitti gadhiisan liqii jettan sana ta'aa jedhee adeemee yeroo sanaatti hiibe. Eegduudhaan illee maastee fudhanne yeroo qabnu warri Eertiraa rakkoo Itoophiyaa waliin jirtu fudhaniiru waan ta'eef biyya keenya keessan taa'inaan jedhanii jedhan. Kana immoo gaaffii kanaan dura kaasaa ture asitti beeksa jaalanne. Eertiraa baqanii itti baqanii kannaan biyya itti baqanii dhamane qabsoo Oromoo hiriyyummaa irratti hundaa'e Oromoo bilisa bahee biyya isaa qabatu akka isaan hin keenya beekna jaarsoleen keenya kana jechuun hin dandeenye yookaan immoo iddootti baqatan waan dhabaniifi bakkuma baqatan waan ta'eef akkasitti deemnee ta'aa ture kanatti dhalatee gaaffii makaleessa kaasaa ture dhalatee kanaaf warri kun eddarattootaan hifatanii durayyuu hin barbaadanii kanaaf hin fidanii haaya maal wayyade gara alaatti bahaatii rakkoo keenya kana bakka namni sadaffaan yookaan qaamni sadaffaan jiru akkuma jettan sanatti xumuramee akka lammataa hin taanetti gaaffii Oromoo deebii argachuu qaba. Haga gaaffii Oromoo deebii argannetti immoo amma akkuma kaleessa xiyyaaraan guuramtanii galuu jecha Oromoo ijoollee isaa akkuma kibbenii qabsoo kana keessatti fixuun dirqama hin turre sirrii hin turre jennaan inni damee biyyatti galamee jiru. Gaaffiin waraana bilisummaa Oromoo deebii arganne biyyatti galan. Biyyatti galamuu qofaa miti. Jaarsummaa ani kanaan dura kanan beeku gaafa qeerroo fi qarree Oromoo fi jirtu gaaffii ergaa gaafatti warra akka abbaa duulaa gammadaafaa namatti dhufee nama tokkodha. Malee hooggansi abaa'oo kan umurii isaa guutuu qabsoo keessatti dabarsee waliin dhaabbatee gaaffii sabaa deebisuu fi jaarsummaa itti dhufee asii achi waliin jaarsummaa deemu nutti jaarsummaa akkasii ture. Gaaffii hiikaan inni itti dhiyaatee hiikkadhaa kan jiru mootummaarraa osoo hin taane qaama keenyarraa nutti dhufe. Wanni akkasii hiikkadhaan kun immoo qabsaa'ota kanaan dura miseensota waraana bilisummaa Oromoo kaampii waraanaa keessatti hiikkatanii kooleeraa fi garaa kaasaaf fidhe 30,040 ta'uu kanatti deebii argannaa biyyeessaa hedduun abbaan biyyeessaa hedduun ala ilaalaa hafe kanatti hin seennu jechuun achirraa dhalate. Haala kanaan jaarmiyaan sun har'aa jedhatti buluu jedhan jaarmiyaa diigan jedhan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii bitaa jiru ni qopheeffamamu bifamtanii qabdu ka zoonii kibbaa jiru ni galaa kan inni galuu fi sababni isaa immoo bayyata irraa kun akka keessa of danda'e hin lolatu gaafa bayyanii irraatitti akka kennataa kan jedhameetti hogganoonni keenya warri har'a isaanii namni ololu jalatti buluu diddan jedhan kuni hundi ololani yeroo barbaachise waraabbii sagalee fi barruu wajjijjiiraa turre jira teknooloojii galannaa ta'u amma wanni wal sabanii dura darbanii hin jiru mana eebamu qaba waan ta'e Oromoo kalachuu qaba waan ta'eef yeroo ni barbaachisa ta'e an ololani ololuu godhee kanaan dura olola barbaadu hojii nama isa mana ololani wanni kun ni barbaada mataan Oromoo ni kennaa jechuudha gaafata.
حال أكثرين ورانا سوني كبار الرابط إنتي جنة إنه كلام بدمه قبا أكثرين قبا مولون تدريسني حتى لما فاتوا تسيب ذكرين جنة كانوا مجيء فاي فكرت أورومو بتجي تنادى بيدا أو بتجي تنادى إيمون إنسان هر أدرون إنسان تجي إيمون تكما ساميها فلتو سامي مبيعي حال أكثرين كلمة كأوه كتوكا بدينا دون حماد نتبني دون نجني دون بنيا شني أسوأ أشياء نجتين لولي إرهاني دون نجني أكثرين نجتين تبنو dubbiidha kaasee ammas dubbii karaa nagaa deemu Oromoon saba nagaa jaallatu achirraan nu seenani gaafa lolaa Oromoo eenyuyyuu hin qabu gaafa nagaa garuu Oromoo yoo injifatee deemu haala akkasii waan koree abbootii gadaa koree xixiqqaa jaarolii biyyaa fi abbootii amantaa jedhamu tokko dhufee inni suni murtii gadhee hogganoonni keenya kennan waraana kana dabarsine uummata filaanii abbootii amantaa fi jaarolii biyyaa abbootii gadaa filaanii jedhan heerri isaati addi bilisummaa Oromoo adda qawwee lolee Oromoo bilisa baasa jedhee seeraa feera qaba. Kun cabeetu namni waraqaa hayyuu duree irratti mallatteesse waraana galchaa jedhu hayyama kanatti akka waraanaatti illee nuti wal qabannee nuti akka fudhanne kallattii jaarmiyaan quunnamame akkamiisa kanatti mudanteenne haala kanatu ni mudate. Osoo sanan ta'in dura immoo waraana kana sororkeessuu fi uummata Oromoo gara lixaa jiru ilmaan isaa kana haadhi inni deebisee gadameessatti ol baasatti uffatte kana xiyyaaraan dhimaataa sanbata duraa fi dilbata guyyaa sadii walitti aansanii reebanii jechuudha. Kanaanidha jaarmiyaan sun bittinnaa'utti deebi. Kana hundaa qabachaa ture hogganoota keessa. Jaarmiyaa har'a nuti diignee jalatti buluu dinne jedhameetiniin irratti oololamu. Ka oololu immoo warruma kana. Yaanni jiruugaa ofii isaatu dandeettuu dadhabe yeroo sidaa saduu kananii fi fedhii Oromoof ka dhaabbatan ta'e maaltu namaaf sadiitti bahuu fite. Fedhii dhuunfaa ofii tikfattuuti. Fedhii jireenya ofii jijjiirrachuuti. Fedhii umurii ofii kakabsoo keessatti gubatee kan anifiitti hojiin qabu Oromoo irratti maxxanee nyaata jiraatan kan jechuuti. Fedhii ani ture jennaani maddiin jecha harree kanaati jechuudha. Fedhii akkasiiti. Kanaaf jaarmichi rakkoo qaba. Jaarmichi ofii isaatu lama sadiitti cabee jira. Jaarmichi hoogganni isaa hedduun mana hidhaa jira. Jaarmichi ofiitu qophanii buuhin jedhu. Jaarmiyaa akkasii jalatti akkamiin bulla. Isa kana qofaan boodi. Jaarmichi karaa nagaan deema gaafa jedhee boodii filannootiin. Inni kaleessa Oromooni qawween bilisa baati jedhu suni jijjiirame jechuudha. Boodii filannootti qawweetiin miti kan galmooftu. Waraqaa dhoksaa yookaan baala booksiitu bilisa dabaasa jetteetu seera kaleessa qawwee bilisaan jijjiirata. Kanaaf seerroo jijjiiramee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo seera kaleessaatiin buluu jira. Akkamitti waraanummaa Oromoo jaarmiyaa dhiigee ka jedhu akkasitti deebii argachuu qaba. Oromoon amma isa kana dhaga'ee murtii kennachuu qaba. Warra waraqaatiin bilisa baasne jedhe jalatti inni immoo qawween bilisa baana qawwee hiikkachuu hin taatu jenne wanni inni sun immoo dhugaa taatee har'a Oromoon qawween cabuu jiru kana akkamitti jaarmiyaa dhiiganii abaa'oo jalatti buluu fidanii jedhama. Nuti abaa'oo woboo adda bilisummaa Oromoo isa kaleessa har'as immoo seera kaleessaa qabatee socho'uuti. Hin jijjiirre sana. Jaarmicha dhufaatii biraatti toojineetu dhuunfannee waraanni bilisummaa Oromoo siyaasnadhee dippiloomaasii miidiyaa waraana hundumaa to'atee hooggansa tolfateetu abaa'oo oolchee jaarmiyaa qabsoo bilisummaa Oromoo fidaa ilmaan keenya adda bilisummaa Oromoo kan jedhamu tokkoon ilmeetii keenyaatiin barsiisuu turre akka inni makaatii jechuun waraanni bilisummaa Oromoo. Oromoon kana dhabaluu qaba. Warri gabbina siyaasaa akkasiitiin har'a adeemsuu fi gama gabaa akka isaanii bitaa jiru suni nuti isaa akkasumatti du'aa jechuudha.
qawwee kan gobaa gochuu danda'u qawwee kan qabu waraana bilisummaa Oromoo. Kun immoo qawwee irra jirti. Sun immoo Afrikaa keessatti aadaa isaati. Kana qawwee gadi. Qawwee haga qabnutti immoo humna sana miidha. Ittiin ni dandeenya. Yeroo humnataatu immoo akkuma simatitti diina irraa miti gololli fira biraatitti hammaata. Kanaaf bilisummaa Oromoo jaarmiyaa diiga itti malee jaarmiyaa isaa hin diigne.